Aye, si gargaara bakka si gargaara. Kana gargaara Oromoo ngala ta'e inji video kana shamara hedduutu barumsa irraa fudhata. Share copy link repost like godhi namni argite. Shamarri keessattu intala kana namni hin beekne jiru miidiyaa kana irratti si galee gaafa konsertii deemtee sarkii deemtee ijaazaa deemtee caffartee lafa balleessitee maraattee maraachiftee machooftee macheessitee lafa dhiitu san si malee awaaqiin beeytuun tawaaqiin gobaziin xankaarran sarraatanyaan namni hojii namni kaayyoo qabu namni gobaziin hin jiru mi gaafa san guyyaan kun akka dhufu waan dhufu sitti hin fakkaanne mi gaafa san shamarri video kana argite hundi kee barumsa siif qaba irraa fayyadamta dhagaye biyya namaa kana keessa hoggaa shan jaha turtee intalli tuni arda gadi baatee Oromoon qarqara hindii dheessadha itti gaafa dura maan dalagi maa wajjatiin ganzaba maa walitti hin qabin maa bu'aan buusin maa wayirran oolchin maa walitti hin qabatin arda akka dhufu maa yaadatin gaafa sansi malee awaaqiin tawaaqiin gobaziin xankaarran sarraatanyaan hin jiru mi gaafa sansi malee araadaan si malee qillixi yaalshi araadaan abbarshiyaanne ayden arda ho eessaa dhufe Oromoon ati bar Oromoon ati ardantiin jettuun kadheen gadda safuu isaa balleessitee amantii keessaa baatee akka feete taatee machaartee irra lafa dhiitte ol taaltee gad deebitee si galee waa'ee kee keessa isin galchuu jettee akka barbaadde ta'aa turte sanii qarxatiin qarqaaraattuun kun duniyaan Oromoo lafa jirti fakkaata si malee namni qarqaaramuu qaba hedduutu jira kana jechuun ani dhiibbaa keen qaba Oromoon si qarqaaruu mirga qaba namni qarqaaruu barbaadan qarqaara si galee qoy atiin salfattu waggaa shan jaha biyya namaa keessa turte wama tikkeetti murattu dirhama kuma takkaaf 200 tana dhabdee yoo fidaana qarqaara akkas godhaa jettu teetumaafuu salfattu eessa fidde waggaa jaha maal dalagaa turte video share copy link repost godhaan akkasuma Ramadaan bee gaafa guyyaa 15 April gaafa horii geema qabaa nam tokko jira raafina video akkana share godhaa isin fayyada dhaabbanni na biran darbine video kana share gootu malee na biran darbine har'a dadhabeen jira energy illee haasa'allee hin qabu garuu waatu nagarramee tanan dhufe jechuudha shamarroonni biyya arabaa kuni karooran qabdanii kaayyoon qabdanii gaaffinatti ta'e guys maaliif viidiyoo asirratti argitan kana mucayyoon asirratti argitan kuni fayyaa turte Dubaay keessa utaalaa turte sargiidha utaalaa turte har'a akka qaldiitti kaleessa galgala laayivii irra teessee akka qaldiitti boo'uu jammarte akka qaldiitti gaafa sanii jedhu sobdeetu moodii qabachaa turte dura achi ijoolleen abshir si gargaara koomantiidhaan barreessinaan bo'a san dhugumatti jirtee jechuudha. Namoonni baay'een miidiyaa kanarra fayyaa ta'anii nu kadhatu ta'anii amma kaza inni gargaaru qumna garatti jijjiirtee gaafa dhugumu bo'uu jammartu kaza koomantii gastii galchanii si gargaara jechuun jalqaban. Kaza takka seentee ani hin gargaaru nama fayyaa maaliif gargaara jenna afaan kee qabeeti ishii sana gastii irra buusaniiti achalan ture jechuudha. Afaan kee qabeeti shamarri mana madaamitu hin gargaarti isin hin gargaarina qimamii mana madaamitu hin gargaarsi jedhe namticha achirra jiru waa'ee jechuudha. An kan na dhibe nuti shamarri mana arabaa kuni kaayyoodhaaf biyyaa baane isaa nama gandaa nama fayyaa qallabuuf biyyaa baane warroonni nuti hin gargaarra shamarri biyya arabaa nu gargaarti qimamii mana madaamii nu gargaarti maaliif siniif hojjechuu baane akka kanatti dadhabne hidhiin keenya nu guggugee sa'a 24 miilli keenya nu jalatti urgufame sa'a 24 dhaabbannee listii arabaa jala dhaabbannee xiqqaa guddaan nu dha'ee akka kanatti hojjennee siniif hojjennaa si fayyaa qabdan harkaaf miila fayyaa qabdan hojjettanii nyaattanii harka shamara biyya arabaa maali nuti asteenyi karoora keessan galmaan keenya asteenyi kaayyoo shamara biyya arabaa dhaggeeffadhu isaan fayyaa qaban achi taa'aniit maal suuqii wayinaa bani nan hojjedha fayyaa osoo qabu maal suuqii wayinaa bani maaliif nama gargaaru biyyaa baate atofii keeti jireenyi keenya jijjiiramu hullee man arabaa keessatti sammuun si azoorrama hundaan garafama dadhaba idmee kee fixa waan meeqa fuula kee waan meeqa guddaama man arabaa keessatti hullee tasaqiyyaat akka kanatti jijjiiramtu na aman fuutee nama fayyaa gargaarta arra micayyoo tana shamara biyya arabaatu hin gargaarti feemasoonni ofii isaaniitti qarshii takkan baasan si'a gargaaru shamara biyya arabaa isaa ofii isaaniitti qarshii xiqqaan baasan bar shamara biyya arabaa oggaa kan immoo shaqaalaa jennee arrabsamne jechuudha shaqaalaa jennee arrabsamne oggaa kan shaqaalaa hoolota mana arabaa jennee arrabsamne oggaa kan gizee akka kanatti immoo osuma maan ta'in nagawuma kana ka'anii fayyaa harkaaf miila fayyaa qaban dhukkuba tokko son qabaatiin sobanii bo'anii mataa hidhataniitu ni gargaara shamarri biyya arabaatu shamarri mana madaamitu na gargaarti qimamii mana madaamitu ani kan na dhibe ana akka kiyyaatti saantibii xiqqoo namaaf hin kennu garuu warroonni shamara biyya arabaa warroonni gargaartan kun nama akkanaa warroonni gargaartan kun maaloo nama meeqatu godaana irratti kufee jira maaliif hin kaasne saassa birrii noo sin irraa tarafe ofii keessanii kaa jireenya keessan jijjiiruu feetan imitiire mana madaamitti hafuu barbaaddan imitiire ofii keessanii mana madaamuu birrii kana harkatti qabattanii mana madaamii keessa ba'uu miti kaayyoon keessan nama gargaaruu erga taate
namoota Itoophiyaa keessatti kufan daa'imoota haadha abbaan qabne hin gargaartu kan karaa irratti kufan gargaartu erga kaabirriin tirfiis irraa ta'e jechuudha. Haadha abbaa kan gargaartu haadha abbaa kan gaxaree jiran mana citaa keessa jiran mana qorqoorrootti ni ijaartu. Dhugaa rabbi baay'ee gaaffii natti ta'e wallaahi kattiin aarse dubbiin sun shamarri qimamii mana madaamitu nu gargaarti hin gargaarte ati buyya eenyusu waames hin jedhanii michayyoo sana darbanii jechuudha. Isin sammuu qabdanii ofii keessanii mana madaamii keessa ba'uu yaadan qabdanii hojjettanii jijjiiramtanii mana madaamii keessa ba'uu yaadan qabdanii tidaarii godhachuu yaadan qabdanii asabin keessa maal kaayoorri keessa maal kaayoon keessa maal nama fayyaa akkana nama harkaaf miila qabu kaleessa asii fi asii sargii utaaltee arrallee nagahuma qabdi bar homaa hin taane fayyaa guutuu qabdi hojjetteen jiraattu akka nuyiititti mataa gad qabattee mana madaamii galteen hin hojjettu. Suuqinaa bana Oromoo suuqinaa bana Oromoo biyya nagalcha Oromoo akkas naataa maaliif hojjechuu dandeessa bar nama fayyaa hin qabne meeqa jiran gargaartanii amma umi barattanii Era wayne shamara biyya araba gubattanii si mana madaamititti gubattanii fuulli sin gubattanii mana madaamitiin baatanii sunis dhufee suuqinaa bane jedha sunis dhufee biyya nagalchi jedha fayyuma nagaa kanas si kadhata inni hojjetu hin jedhe bar sammuu akkamiiti sin ijaaddanii ilbaanyi siniif. Dhaggeeffadhu maal jedha abbaan keenya gaafa nuti waa balleessine asii gadi feenu jedhe ka yaa gadhitti galgalaa yoo asitti galtaa jedhani miti jedhe yaa gadhitti galgalaa yoo asitti galtaa jedhani haayyeen nama gaddisiiste abbaa kee baqatte kan nama tuffatte kabaja namaa gaafa namni si gorsu gaafa tuffatte kana jalaan baatu abbaa hirree abbaa humnaa isa jalaa tokkoon keessan hin baatan kaa kunooti gubannaa uummanni isbii sheekii qeesii uummata jaarsa abbaa haadha maatii kee ta'e si daawwata waan ati gochaa ooltu quumni sitti nam'ee midhaan namaa kunoo mokoronni paasan dajaajiin foon kun isinitti xombore sammuu dhaqee sin qolfe akka itti si margaafachiisu ofas takaakkali deebisaati immoo hundumti keessan tufaafi gaabbii galteetti lammata surreen hin deemu mataa qullaa hin deemu naa baaree abbaa kiyyan na baaree jette gaabbii kaafatteetti kunoo qoricha shargatteetti tufaafi warri immoo irratti abaarartanii dubartiimti taatee dhufte irratti hin hojjetiin warri dubaraa irratti hin hojjetiina isa hunda keetis eessa dhufta eessa haadha keetti kaleessa lakkee safuu kee gadhiisin jedhe safuu maaliin eeggadha ani kaleessa yoo akkanattan ture injattuu gaafa sitti maani shaaruma xaaroo nama jettan shaxaa haadha keessan jalaa sinaa naqu shaaruma xaan jettan afaan keessan irraa baafattanii yoo dhuftan dullatti namaan hin jettani asoolee olin margaaffattanii anaatti qabsatte maxaragaa fudhattee asoolee olin margaaffattu yoo dhufte immoo harmas keessa ol baaftee hudduu gar tokko takkatti of keessa baaftanii kana ofiidhaan sanaan ofiitanii akka ilmoo abaaramtuu ikiraaf gochaan dhuftanii ishii bichiidhaa. Hunda keete yaa warra safuu gatte yaa huumaa kee kana dagatte yaa kaleessa iddoo baatee dagatte akka malee si goggodhu kana yaa dhala ofas takaakkale ol deebi'i gara manaatti namni humaan godhatamti kunuun numna qabu abbaanas takaakkala abbaan irree abbaa dhugaa kunuun gaafa sitti ka'e hodha siin jedha kaa rabbii kana galannaa ga'u tokkoon keessan tufaafi darbaa yoo dandeessani gasha yoo dadhabdan immoo dhiisaa malee irratti hin hojjetiin haallee kan isinitti madhu yaa giiftii kiyya. Ishik asii rabbi si afayyisu ana manuma sin jedha baga gaabbii galte baga dogoggora kee kaafatte kaleessa gaafa namni isinitti nama tuffatanii kanaan achi yaa dhalaa nuti tokkoon kee eessi ganda barbaadda ta'e safuu gattee as baatee jaarsa toon qaanifatiin uummanni maallaan jedha toon jedhi bijaamaa fuuldura keenya dhaabbatan ofirraa baastanii darbattanii qumxaa asaasii ittiin margaafatanii maqama caarate sanii asiin tafa keessan akkanatti addaan qabaa dhuftanii tokkoon uummanni si ilaala gaaf sana yaa dhalaa ilmoodhuma keenyatti akkanatti shidhashine biyya ormaatti arganne akkanatti maraatte siin jedha uummanni inni sidhashe inni gudeedee sidhashe sun ishiin baqattee sidhalte sun yaa tortortotti yaa baasaa hunda haadha keessan hunduma keetti warra margaanfattu kun warra anaati biyyaa jettu. Warra as baatee fooluuf laayikii dhatan ture warri laf jalee immoo kaleessaa naashin akkanatti utaaltu sana jala deemtanii itti cabsettan jala deemtanii leenca kennaa turtan jala deemtanii jabaadhu jechaa turtan otoo gaafsana laayikii fooloo keessan irraa deeffattanii waa akkasitti takkamtee akka shiroo tak keessaa danfaa isintu nurratti danfisiise isintu dhalaadhaa haangoo kenne kaleessa dubartiin eessa bashiitti ol jetta jana maa ilaalti. Asaqin ishinaaf handurri mul'isuun ishinaaf safuu gatuun ishinaaf huumaa kana ofirratti dagatte ijoollee dhalaan ganama yoo akkata gadeettee mana xaraddee bure ishii dhalaa dhiqatte kunoo ganamaan tiistook galgali tiistook ganami nama baaru eessa haadha keessanii dhaare hunda keetu ofas takaakkali warri dhalaa mooratti hojjete dhalaan dhummaa keettu qaanifadha ituma nu dubartii ta'uu baadhee jedhetu ol safadha ol deebi'i bas baasota haadha keessan eessa haadha keessan naftee eenyu keessa fooyee kee eeggate gaafa safuu eeggadhu sin jennee sitti himnu shaaruma xaanamaan jettan shaxaa lafa sinaa qayyaan abbaa keessanii
Otaan gon guyyaa tokko naa kennitanii makiinaatti sin guureen jechuudha. Ila beenzila sinni rafarrafe kilbiiti sinni caarisin gubaani. Itoo anaa kana taate jechuudha. Gubannaa keenya waggaa isinitti gubadhee viidiyoo sinirraa hojjechaa ture. Akka kana ta'e argitan akka nama gubu. Jazbootan umtuu haadha keessanii. Haadha. Harka fayyaa miila fayyaa qaama guutuu fayyaa osoo qabanuu gadi baanii uummanni kun naa gargaaru jechuun hin ulfaatu garuu uummanni kun kan gargaaruu qabu baay'eetu jira kan dhukkubsatee itillee irratti hafe haati godaanaa keessa jiraattu baay'eetu jira uummanni Oromoo rakkataa baay'ee qaba jechuudha warreen miidiyaa kanarraa na argaa jedhu kana osoo hin taane osoo fayyaa qabanuu osoo gadi baanii qaama kana fakkaatu baatanii itillee irratti ol garagalanii rafanii uummanni kun na gargaaruu qaba yoo osoo giiftii koo nutis maarreetii ansoola uffannee rafnee itillee irratti ol baanee na gargaaraa jenna boru. Sanuu biyya Dubaay biyya hojiin meeqa jiru keessatti ofin dadhabee na gargaara jechuun hin ulfaatu giiftii koo. Kaleessa gaafa akka kana amantii kee dagattee goodaa keessa maraachaa turte abbaan kee akkasii arrabsu hin dagattee abbaa kiyyan na arrabsee gara biyyaatti uummanni kun gargaaree na galchuu qaba narraa gadi bu'a gudeelchanga kana gawa akka kana naa godhatu sin dabbaru. Haree biyyoo keessa gadi si yaada barsu rabbi. Kaleessa gaafa akka sana akka korbeessa re'ee haala kanaan obubsitanii walirra bu'aa turtan akkana sitti hin fakkaanne akka rukkanni dhufu dagattee galiite mana madaamii hojjedhu. Nutis manuma madaamii hojjetaa jirra mana madaamii gali hojjedhu. Yoo soo ati boru dhuftee boochaa tokkos kan biraa dhufee bo'aa ijoolleen mana madaamii sin gargaaru malee hojii qabdiire. Gaafa akkanatti nu ilaaltan nuti namumaan beenne isinitti fakkaanna kaayyoodhaa yetnee gadi qabannee yuunifoormii keessa oolla malee isinii ol beekumsa qabne naate. Osoo fayyaa qabanuu kadhattu Waaqayyo durattis abaarsadha. Nama fuulduratti illee qaanidha jechuudha. Baay'ee hojjedhu mana madaamii gali hojjedhu. Yoo dhiyees mana hona keessa qobaa kiyya yoo ba'es mana kiyya qobaa keessa qobaa kiyya maaltu mana hona keessa qobaa keessa kaayiree ofiin danda'a jennaan miti kan mana madaamitii baate. Uummata kan abdatteeti kadhaa abdatteeti. Kadhaan nuti kunillee abbaa irraa bareedu qaba dhugaa. Abbaa kiyyoon abaaree galiin abbaa kiyyoo fobbisiisa maaltu uummata dhibiree. Uummanni gargaaru osoo danda'e rakkataa keenya iyyuu gargaarree waliin gahuu hin dandeenyu. Warreen akka kana quufni mana ijaazaa keessatti isin tortorsu dhiisna.